Harka fuunee jirra jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa hunduma keessanuu egaa har'a kan isinitti agarsiisu rasiida yookaan bixaaqaa jechuudha. Sawa moobaayilii fi zayii namni qabdan Saudi Arabiyaa ijoolleen jiraatan jechuudha. Akkamitti akka gara biyyaatti dabarfattan isin agarsiisa. Namoonni chaanaala kiyyaa faarratatan sabiskiraayib gochuun eegala. Okay. Jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu shariyaa zayii irratti jechuudha. Namoonni zayii qabdan rasiida yookaan bixaaqaa isa jedhamu kana jechuudha. Akkamitti gara biyyaatti ergitan namaaf yoo erguu barbaadan kan jedhu isin agarsiisa. Iddoo bilbilaa irraa dhuftanii ergasii urjii takka gootanii mallattoo maslaalii tuqxaniiti irratti daawwaltan. Sana booda akkanatti isinii fida ergasii lakkoofsa itti galchitan jechuudha. Lakkoofsa nama Itoophiyaa kan itti erguu barbaadan san koodii wajjin duwwaa. Erga haala kanaan lakkoofsa itti galchitanii xumurtanii seendi gootanii ergaa gootanii seendi amma birri lama gad ta'uun qabu. Birri lamarraa ol haga birri 200 yeroo takka ergamuu danda'a. Sana booda birri haga erguu barbaadanii itti barreessanii seendi gochuu qofaadha jechuudha. Amma immoo akka isinitti agarsiisu sawaa jechuudha. Sawaa irratti akkamitti rasiida gara biyyaatti dabarfannaa kan jedhu. Okay, nafaan bu'aa. Hayyee ammas sawaa irraa kun shariyaa sawaa irraa jechuudha. Gara Itoophiyaa erguudhaafis idduma bilbilaa kanarra ni dhuftanii ergasii tokko gootanii ifama urjii barreessitanii 1 3 4 ni gootanii ergasii mallattoo maslaa tan duubaan barreessitaniiti irratti bilbiltan jechuudha. Erga irra bilbiltanii kaantoliistii fida ifama warra afaan arabaa asirratti jechuudha. Shariyaan xiyya ingiliffaan naa fiddi. Warra afaan arabaatiin shariyaan fidduuf nuuf kolchaasin jedha. Shariyaa teessan ingiliffa irratti deeffattanii ilaaluu hin dandeessanii yookaan ammoo dubbistanii warra dubbisa beektan argachuu hin dandeessan. Amma warra shariyaan teessan ingiliffa irratti jechuudha. Lakkoofsa lama iddoo argamu kan jechuudha. Agat tuqxanii kaantrii liist jechuun biyya isinii filatta jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma agartan biyyoota hedduu jira. Garuu as keessa amma Itoophiyaan hin jirtu. 9 gootanii malee Itoophiyaa haga Itoophiyaa agartan jechuudha. Fakkeenyaaf 9 gootanii itti fuftanii amma kun Itoophiyaan 21 irratti jechuudha. Itoophiyaa yeroo kamuu 21 irratti warri afaan arabaatiin shariyaan teessan afaan arabaa irra jirtullee akkasuma laala tartiiba kiyya kana wajjin deema. Ergasii mana neekistii gootan jechuudha. Erga neekistii gootanii birri Itoophiyaa 50 250 fi 500 tu ergama jechuudha. Hanga barbaadanii birri Itoophiyaa jechuudha. Hanga erguu barbaadan jechuudha. Asitti barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fakkeenyaaf birri amma birri 50 erguu barbaadan haaluma kan kun akka gootanii sana booda lakkoofsa nama erguu fi barbaadanii san duwwaa jettanii koodii wajjin 251 jettanii akkasitti haala saniin barreessitanii ergitaniif jechuudha nama Itoophiyaa jirutti. Okay, ammas kan moobaayilii isin agarsiisa. Kan moobaayilii garuu mana miseejii keessaan ergama dhiifama. Mana miseejii keessanii seentanii kan moobaayilii erguudhaaf jechuudha. Mana miseejii keessa erga seentanii miseejii keessan irra ni dhuftanii 6,600 fi 900 yookaan 6 duwwaa gootanii 6 duwwaa 900 gootanii ergasii neekistii gootanii qabbuutanii ergasii taa guddaa fi raa guddaa barreessanii irraa siixanii jechuudha. Lakkoofsa nama kanaatti barreessitan namichi irra erguu fi barbaadanii san jechuudha. Keenyaaf duwwaa namatti barreessu. Erga haala kanatti barreesse irratti ni tuqa. Erga isin haala kana gootanii gara isin karaa mana miseejiitiin isinii fidde. Ana mareef waan yaaleef naaf finne gara mana miseejiitiin isinii fidde jechuudha. Fakkeenyaaf kun akkuma agartan kana jechuudha. Akkanatti miseejii isinii fidde. Fakkeenyaaf ergasii miseejii akkatti isinii fidde birri Itoophiyaa 25 oltu ergama jechuudha. Aga birri 500 kan erguu barbaadan akkanumatti yoo fakkeenyaaf lakkoofsa tokko irraa birri 25 tura 25 erguu barbaadan lakkoofsa tokko tuqxanii itti gadhiisuu bichaadha jechuudha. Filannoolee tokko hanga 3 hedduu jira. Kanaaf baay'ee salphaadha irraa fayyadamaa isin jedha. Lammaffaa irraa immoo kan isinitti agarsiisu majjaana Itoophiyaa jechuudha. Majjaana Itoophiyaa kan sawaa jechuudha. Namoonni
majjana Itoophiyaa sawaa hidhachuu barbaaddan jechuudha. Kan Saudi Arabiyaa keessa jirtan majjana sawaa kallattii lamaan akka isin hidhattan isin agarsiisa jechuudha. Tokko majjana birrii 92 ka majjana birrii 35 sawaa irratti jechuudha. Majjana jechuun osoo hin taane kun majjana jechuun waan tolaati. Majjana hin jedhamu majjana wanta kana akkamiin hidhattan kan jedhuuf jalqaba irratti kan birrii 9 namni hidhachuu barbaaddan jechuudha. Birrii 9 hidhachuu yoo barbaaddan haala kamiin hidhattaniiti mana meeseejii keessan irra ni dhuftanii ifama. Mana meeseejii irra dhuftanii erga mana meeseejii irra dhuftanii 9 duwwaa gootanii next ni gootanii ergasii 82 sana booda next jettanii jechuudha. Anillee fakkeenyaaf amma asuma hidhachuu jira next send ni gootanii kana booda hidhameera jechuudha. Warri birrii 35 ammoo mana meeseejii kanarra dhuftanii jechuudha. 900 gootanii jala gad buutanii jechuudha. 82 58 gootanii haala kana hidhattan jechuudha. Irraa fayyadama.